Miliyooniin baay'ateera. Kottu soddaa Pastor geefis Kafyalo. Kottu soddaa geefis kenniya. Addisu. Kottutti marmi. Ol fakkaattu Birrii iyyuudha. miliyoona tokkoon. Qarshii miliyoonii tokko. Wal fakkaatu obbolaa fakkaatu soddaayyuun fakkaatanii. Walitti isin hambisu. Hiriyyaadha malee isaan soddaa miti obbolaadha. Wal fakkaatu laa. Addee baay'een jaalla. Akkuma hundumi keessan beektan nama dinqiidha. Namni baay'een addisuu fakkaata naan jedhu garuu addisuu na fakkaata. Mucaa baay'ee mana keenya keessatti appreciate taate tolaannee fi wallo baay'een si jaalladha. Haadha manaa dinqii taatee asiin isa geessee obboleettii gooti isheeni. Waaqayyo hunduma keessan eebbisuu baay'een isin jaalladha. Warri fuudhiin hin heerumiin soddaa akkasii isiniif alaatu isa sooressa. Kabajamaa hayyuu keenya luba keenya luba Profeesar Gammachiis Dastaa miliyoonii tokkoof walakkaa. Addisu kottu naa kenniif. Addisu Walleetti dabalame. gara kanatti. Wal duukaa kottaa warra manaa isaanii Naasisee Baaroo Tumsaa warra gootaati. Harka walitti buusaa fiigaa nuuf haa jiraatan. Luba Profeesar Gammachiis Dastaa birrii miliyoona tokkoon. Barri kan addisuuti. Barri naa dhufeera dhagaa kana booddee. Birrii miliyoona tokko tuqaa shaniin. Miliyoonii tokkoof tuqaa shaniin fudhataniiru. Umurii nuu dheeradha. Sanyiin ambuma 600 agasheera. Laa kunoo cheekii barreesseera sanyi. Kottu siidii fudhadhume isin eebbisa. Mucaa dargaggeessa ola deemaanan. 600 waan inni godhe kan biraa booddee nan dubbadha. Kottu achiin naanna'e hiriyyaa isaatii faarfataadha. 600 cheekii kenneera mumaa naa kenniif. Eebbifame. Sanyiin asuma hadhaabatu siidii isaa kun jalqabaa akka eebbifamuuf akka istiidiyoo galuuf akka inni hojjetuuf isa jalqabaa 130 dhaqii ittiin jalqabii Waaqayyo baalee ittiin itti dubbatan jalqabsiisee amma immoo siidii kana kan inni ittiin fixe 400 hafe jedhee cheekii 400 dabalee walitti miliyoonii tokkoof 130 obboleessa kanaaf gumaacheera. Miliyoonii mana kee agalu gurbaa biliyoonii erii ta'e guddadha waa dubbatu. Miira keessa isin gashuun miti madda walaabuu tajaajila deeman ture. Tikeetii kutachuu gara Mannaariyaa utuu hin deemu naa bilbile. Eessa deemtan? Nama madda walaabuun deema tikeetii kutachuun deemaa jira jennaani singeessaa tikeetiin kutatinaan jedhe asii na fuudhee madda walaabuu na geessee hojii isaa dhiisee konkolaataa isaatiin achi naa wajjin ture. Utuu deebinee gallu konkolaataan isaallee Asallaa magaalaa keessatti makiinaan nu rukutee achuma dhaabnee mandara keessa dhaabnee naa wajjin gale. Waa'ee faarfannaa gaafa natti kaasu ani yaaduun jedhe tokko an akka kootti humna koolii akka durii waan hin danda'u natti fakkaatu. Lammaffaa immoo akkuma miidiyaa irratti dudubbadhu namni faarfannaa dhaggeeffatu qalbiidhaan dhaggeeffatu namni hubatu baay'ee jiraachuu dhiisuu maal agatii ta'eef nan obsaa takkamii akkasumatti turuun barbaadaa jedheetti dubbannaan an waan hin danda'u sin gargaaraa kanaan jalqabinaan jedhe kan na jalqabsiise mucaa kanaadha. Inni faarfataa ture
garuu hojjetaa wangeelaa ta'ee jireenya natti ulfaannaaniin gara biraatti shifti godhee daldala keessa galee sooromenni nuyi farmacha. Innaa baay'ee isa galateeffadhaa isinillee akka isin naa galateeffattan nan barbaada. Thank you. Eebba tokko natti dhufe yeroo asirra dhaabadhu. Ana dabalatee miliyoonooran na baay'ata. Anis keessan jira. Na baay'ata. Ana dabalatee eeshi itti fufaa. Niin isaa waliin hin fudhanna namni jedhu carraa isinii fallaadhee jira daddafaa. Daddafaa. Amma gadan dhufaa 400, 300, 200 kuma 100 kaasee banaas inni dhufe harka kaasee. Waaw riyyaan jaalladhu waaqayyo manaa guddisaa jiru. Obboleessa keenyaa dheengaddas kuma 100 hojii kanattiin hojjedhaadhe koreetti dabarseera. Amma immoo injiinar Abdii Daraje miliyoonii 1 na fudhadhaa jedhe. Kottu abdii kana. Injiinar Darajeenii lama ta'aniiti kan isaan bitatanii naan jechaa jiru. Raajii dinqisiisii wajjin. No. Injiinar Darajee miti abdiidha. Keessummeessitoonni akkas naan jechaa jiru. Qoy obsi. Guddaa adda dheera. Toorra raajiidha ta'een kufaa. Eeshi itti fufaa. Tole namootni keessummeessitoonni waraqaa irratti barreessaati gara kanatti nu ergaa isiniin jedhamaa jira. Waraqaan gara kanatti nu dhiyeessaa isiniin jedhu. Amma banaa isinii godheera dhibbaa kaasee 200, 300, 500 amma dandeessan wanti yaadame waan guddaadha. Isa kana moo waan amma maatti argannetti daanee yeroo dhiyootti isa kana hin goona. Kanaaf ariifannee irratti hirmaannaa. Addisuuf kun guyyaa masaati yeroo masaati. Addisuun CD in eebbisiisuu naan jedhe gaafan jalqabatti kaase. Lakki saba kana rakkisuu barbaadu sabi kun rakkina baay'ee qabaa innaan lakki godhi kun yeroo keetii jennee abdii wajjin waliin mari'annee ciqicciqii meeqaan gara kanatti dhufee waaqayyo garuu karaa nuun hin beekne cabsee gammadaafaadhaan cabsee ba'ee warra alaan cabsee ba'ee karaa koree kanaa cabsee ba'ee hojiin kun hojjetamaa jira. Yeroon kun yeroo masaati namni fudhattani gaa daddafa adaraa waaqeffannu tun faarfatiin hin baanu. 100, 200, 500, miliyoonii 1 isaa olis namni nan kenna jedhu isiniifan yeroo kennaa daddafaa irratti hirmaadhaa. Maqaa keessan guutaatiin naaf ergaa. Namooti koree keenya keessa jiran hundumtu akka isaan amma ammaatti namooti 300 fudhatan beennaa 200 jira 100 baay'eedha. Booddee isaanii maqaa dha'uu dandeenya koree keenya dabalatee warri kanaan dura hirmaanne hirmaadhaa. Koreen dhibbaa kaasee hirmaateera. Kanaaf irratti hirmaadhaa. Namoonni amma dandeessanii immoo hirmaachaa turtan beennaa waaqayyo isin haa eebbisuu jaalala qabnu mul'isuudha kun walii jirra jechuudha waan ta'eef kunumtu akkasitti dhaabannee rool bira dhaabannu ani hin beeku gaa isa feentii nama nyaachisuudha. Waaqayyo ulfaatu. Tole keessummeessitoonni galmeessaa jiru gidduu naanna'anii. Masgabuu maal itti haa? 250 sila carataa fudhadheera. Ammas 250tti dabalee oolumatti 500 ta'uusaati. Mitire kottu ka masgabu. 500 bitattee sileessa. Addisu kottu ilaannaafi kun hojii tarkaanaa fudhadhu. Masgee koo waaqayyo si haa eebbisu baree. Soddaa kootii jedhee. Soddolii ciccimaa qaba ilaalee ma fuudhe gurbaan. Arra kufuuf hin jedha. Utuna dudduuba dhaabbattanii. Faarfattuu tirfee Ameerikaa irraa dhufanii abbaan manaan si as gidduu jira.
miiliyoonii tokkoon fudhannaa. Kottaa siisaay tirfee kottaa harkaa fudhadhaa addisoo harkaa. Faarfattuu Tirfee Abarraa fi abbaa warraa ishee Siisaay gara kanatti ijoollee ishee wajjin jirti. nuusi maddaa jaalalaan gara kanatti addee gara kanatti kottu Addee nama dhaabadhu. warri kaan isa argan qaba Kottaa addanatti ol ba'a. iskiriinii irratti Maatii maan addana jiru Waaqayyo isaan eebbisu miliyoonii tokkoon fudhataniiru isaanis. Asuma ol ba'a. Kana kaan. Warri kaanis itti fufa. Filannoon koosii kan na baasu jedha faarfannaan ishee. Haalli jijjiiramus gassinniisu nan beekaa jire. Murteesseera gooftaan. Haala kam gararraattan galma ga'uu kootiif. Galatoomaa Waaqayyo si haa eebbisu obboleessa koo Addisuu baga gammadde baay'ee si jaallannaa walloo maatii hunduu baga gammaddan. Filannoon koosii kan na baasu haalli jijjiiramus gassinniisu nan beekaa jireenyaaf akka taatu murteesseera gooftaatis nan gattu. Nan beekaa jireenyaaf akka taatu murteesseera gooftaatis nan gattu. Haala kam gararraattan si beeka galma ga'uu kootiif si nan eega. Sababa jireenya Waaqayyoo koo kooluun galaanaan jetti lubbuun koo fageessee qoradheera seenaa kee sirriittan si beekaa waaqummaa kee indoo goggorree siif jiraachuun koo bu'aanaaf qaba kan kee ta'uun koo. Waaqayyo si haa eebbisu eebbifamaa. Indoo goggorree siif jiraachuun koo bu'aanaa qaba kan kee ta'uun koo. Baga kan saataatan kan saataa hafaa eebbifamaa. Addisuu kan kana godhe kan gooftaa ta'uu isaati. Maqaan isaa ulfaatu galata Waaqayyo falaan. CD alaatamuuf. Tole daddafaatti fufaa warri kaan maqaa keessan galmeessisaa keessa deemaati. Masfiin guutuu jira. Addisuun ganaa faarfataa. Magarsaan faa guutuun faa as naqamanii taa'aa jiru. Ganaa ol ba'anii ol duukaa. Har'a waldaa mul'uu hongeelii keessa irraa maqaa cuubamtanii ma baatu. gidduutti kan isin yaadachiifnu keessummeessitoonni kan isaan nutti himani. Asuma jira idula. Ani isa biddaan jedhee isaan immoo. Haa ta'u. Maayiru tole itti fufaa. Ayyee gidduutti kan isin yaadachiifnu keessummeessitoonni kan nuun jedhani hattoonni tarii as gidduu jiraachuu danda'u hin beekamu kanaaf of eeggadhaa isiniin jedhamaa jira. Galatoomaa. Kiisii keessan moobaayilii keessan eeggadhaa. Tole daddafaa akka dafneef nutti. Hiikamu hiika akka fiddanitti galaa keessan. haa ta'u galanni Waaqayyoof haa ta'u obboleessa keenya Addisuu Waayimaa isa dilbii jaaffaa faarfannaa kanaan si ga'e Waaqayyoo fi inni hojjetteef gooftaan kanaan si ga'uu isaatiif galanni Waaqayyoof haa ta'u Waaqayyoo galateeffadhaaf. Kanatti aansuudhaan ergaa namni Waaqayyoo raajii nutti hime asuma. Miliyoonii tokkoof 500,000 waldaa araaraa. Ulfaadhaa Waaqayyo sinaa eebbisuu kunoo cheekii laataniiru
eebbifamaa eebbaaf ta'a. Waaqayyo isa waliif nu laateef galanni haa ta'u. Dheengadda iddoo tokkotti faarfannaa bara 80 keessa tokkoon yaadadhee wal malee maal qabna lee faarfannaa bara 80 tokko.